Ashamar kafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sanaa qaqqabu jecha egaan irras qophii tokko qabannee isiniif dhufneetii jirra. Qophii keenya har'aatiin waa'ee sirba haaraa aartistii Andu'aalem Gosaa fi aartistii Jiboojii kan waliin ilaallu ta'a. Isinis eessayyuu hin deeminaa aga xumura qophii keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Warreen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe godhaa, akkasumallee viidiyoo kana like share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara qophii keenya irratti kan dabaru ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma baay'een keessan beektan aartistii Andu'aalem Gosaa aartistoota aartii Oromoof lafee dugdaa ta'uun aartii Oromoo guddisaa jiran keessaa isa tokkodha. Kana malees aartistii uummata isaa biratti jechuunis uummata isaa saba Oromoo biratti aartistii jaalalaa fi kabaja guddaa qabu yoo ta'u, yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa mata dureen isaa Yooyyaa jedhu aartistii Jiboojii waliin qabatee dhufaa jiraachuu himeetii jira. Aartistii Andu'aalem Gosaa sirboota inni kanaan dura walaloo fi viidiyoo bareedaadhaan hojjetee uummata isaa biratti jaalatamummaa guddaa argate keessaa muraasni inni tokkoffaan sirba mata dureen isaa Darbee Ilaallaa jedhu yoo ta'u, sirbi aartistii Andu'aalem Gosaa Darbee Ilaallaa jedhu kunis hordoftoota olaanaa yookiin view olaanaa argachuun uummata biratti jaalatamummaa guddaa argateetii jira. Kana malees sirboonni isaa kanneen akka Gumgumee, Michuu Dhugaa, Waa Hooyyee fi kanneen biroos ni jiru. Kan aartistiin keenya Andu'aalem Gosaa uummata isaa biratti beekamtii guddaa ittiin qabu. Gama sirba keenya haaraa bahuuf jirutti eeguu deebinu ka'a. Sirbi mata dureen isaa Yooyyaa jedhu kun kilippii bareedaadhaan qophaa'ee bifa nama hawwatuun gama YouTube chaanaalii VJN Entertainmentiitiin qophaa'ee gara jaalattoota isaatti akka gadi bahu aartistii Andu'aalem Gosaa nutti himeetii jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya baay'een keessan maatii YouTube chaanaalii VJN Entertainmentiiti jedheen yaada. Warreen YouTube chaanaalii VJN Entertainmentii subscribe hin goones subscribe gochuun akka sirbicha yeroo dhiyootti eeggattan kabajaan isin beeksifna. Liinkii YouTube chaanaalii VJN Entertainmentii warreen barbaadan yoo jiraattan iddoo descriptionii tan isiniif kaa'u waan ta'eef iddoo descriptionii deemtanii argachuun subscribe gochuu ni dandeessu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin irraa qabannee isiniif dhiyaanne kan nagaa ammaatti daawwattan yoo ta'u, YouTube chaanaalii keenya firree haaraa yoo taatan subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Akka qophii biroo qabannee walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deemnaa.